Egaa har'a kunoo intala moo dhiira kan jedhu addaan baasuudhaaf as jirra dooktarri ilaalu jira. Warri dhiira jettanii fi intala jettan nu eegaa amma akkanumatti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashamaa harka fuunee akkam nagaa jirtu. Dhufnee jirra namoonni hedduun nu eegaa jirtanii keessaan hunda nu gaafachaa jirtu turtanii abdii maalinni dhiira moo dhalaadhaa kan jettanii hedduun keessaan nu gaafataa turtan. Hanga nuti gadhiisnu iyyuu obsuu hin dandeenye namni hedduun jechuudha. Akkasuma koomantiilattis hirmaadhaa kan jedhan namni hedduun hirmaatanii jirtan. Maallaqa hunda wal qabsiisanii jirani. Maallaqa akkasumaan jettee. Nagaa qabdanii hundi keessanuu nagaa qabdanii sun jecha. Namni hedduun anillee akkasuma keessaan nagaafachuu jira hakiman deemnee naaman. Silaa haleessa viidiyoo isin gadhiisna turre doktorri haleessa isin nurraa dabarse. Sababa sanii idaa fi ida biyyaa tana keessatti ida yeroo guyyaa lama sadiif ni cufama. Hin daleenne jechuudha. Guyyaa meeqaaf qaalichi sababa sanii irra dawwallee qaxaroo nu dabarse arraan tanatti akkuma deemne isiniif. Doktarri inseen dhugaadha doktarri si hordofu jechuudha. Sababa san har'a gadhiisne jechuudha viidiyoo ka dalayne sarruma. Kanaaf namni hedduun dooraalee 50 fa'aa wal qabsiisee asittuu ni jira namni akkasitti hedduu ka wanti jedhe. Akkasuma immoo keessaan namni hedduun maaliin isin eegaa jirra hin laalle moo maal taatanii maal kan jettan baay'ee jirtan. Yaa amma laallee jira viidiyoo jalqabarratti agartanii jirtanii ammas viidiyoo duubarrattis viidiyoo dheeraatu jira isin garsiisaa kaachitti waraabee jechuudha doktar moo wajjin walitti waraabee akka isin itti ciistu agartanii garaa bu'ooysteetiin laallee jirra har'a akkuma isin jettan dhugaadha wanti guddaan fayyaadha dhiiras ta'ee dhalaa wanti guddaan fayyaa qabaachuudha ilmoon teenya jechuudha kanaaf ani jalqabas ka hangafuma jechuudhaaf akkas jedhee malee waan biraatiif miti waan biraa rakkaa'e namni hedduun yaada garagaraa dhiyeessaa turtan no maal ashannafame somin gana namni hedduun abdii akkamitti haadha irraa dhalatte intala jibbitaa obboleetti soo qabnu intala jibbita kan jettan faallaatti naa hubattan namoonni akkas jettan sunniin ani jibbaan jenne jalqaba irratti dhiira wayyaa jedhee malee namni maaliif akkasitti naan hubanne namni hedduun kanaaf wanti hundu wanti guddaan fayyaadha. Amma garuu laalleetiin anis gammachuu guddaa qaba isinis gammachuu guddaa qabdi jechuudha. Garuu kaminni kan jedhu madeenyooteen anaatu harkatee jechuudha. Akkasitti bakka laallee naam jaanii dhibbaan dhibbatti dubraan jaanii os insobdis amma walumaa galatti sitti hima doktarri jechuudha shuuriidha jennaan parsantii dhibba shuuriidha dhiira nuun jedhe baga gammadde gammadee jira hedduu isinlee gammaddee jirti garuu yeroo wanti hin jenne ani laa amman sobinii waluma wanti hin godhin dhiira garuu walumaa galatti anis hedduu gammadee jira gammachuu guddaadhaan gara manaa gale maaliif doktorri tokkoffaa akka ani hin shakkineef parsantii dhibba shakkii hin qabu dhiira naan jedhe kanaaf anis gammachuudhaan gara manaa gale dhugaa akkuma ani yaade jechuudha. Namoonni hedduun ammoo argatanii jiran abdii dhiira kan waan takka hin shakkin dhiira abdii kan dhiira argatta kan jettanii bareessan namoonni hedduu koomantii hundaayyuu dubbisaatiin ture deebisuudhaaf kan koomantii takka takkaan riipilaay godhee isin jalaaf deebisuudhaaf yeroon hin jiru namatti hin tolu kanaaf naa hubattan jedheetti yaada. Akkasuma gammachuun adda ta'ee hin galeen walumaa galatti dhiira ta'uu jechuun jalqaba irratti dhiira argachuu jechuun waan guddaadha gammachuu guddaadha akkasuma namoonni akka yaamoo dhiira jaalatan dubartiis taatanii jechuudha dhiira kan jaalatan hedduu jirtan koomantii irratti argeetiin jira dhiira abdii dhiira waan takka hin shakkin akka dhiira ta'e ani guutumaan guututti beekatan tokko ammoo karaa gulleen jira fuulli ishii ni beeksisaa dubartiidha dhiiraa miti dhalaadha fuulli ishii ni beeksisaa maali ka jedhanis jiru. Hundaa'u isin milkoine warri nasiibaan tan sun isin milkoine gara bitaatiin jirti dhalaadhaa kan jettanis isiniif milkoine sun hundu soba gara bitaatiin gara mirgaatiin wanti jedhu tokko iyyuu hin jiru kan garaadhaa qabdu dhiiraa jechuudha maqaa muuzuutu wajjumaan si baasna laalleetiin jechuudha namoonni hedduun wanti jalatti maqaa akkana jedhin kan jettanis ni jirtanii dubbisaatii ture yeroo jalqabaatti maqaa kan baasin kaayaa'u intalaa fi dhiira addaan baasu malee maqaa wanti jechuun nama rakkisa sababa sanii amma garuu maqaa
sirriitti itti baasan laalleetiin jechuudha. Maqaa ilma keenyaaf ta'u. Hundi keessanuu sanarratti hirmaachuus ni danda'ama. Suutumatti jechuudha. Yeroo dheeraa qabna ammas. Akkasuma immoo ji'a torbaffaa keessa jirta. Torbaffaa fixuuf guyyaa 20 si hafe jedheeni. Akkasii ni dhufta. Torbaffaa keessa hin jiraama. Yaa torbaffaa keessa jirta jedheeni. Yeroon fagoo miti jechuudha. Kanuudha. Kanaaf isinis baga gammadan warri naaf gammadan warri nuuf gammadan hundi keessanuu baga gammadan isin jedha hedduu isin galateeffadha. Anis gammadeetiin jira. Sa'a dheeraa sanuu namoonni hedduu tura wanti turreefis nama hedduutu jira. Kunoo ayyaanaaf waan cufaa tureef samboora namni dhufe namni hedduudha warafaadha kanniin wajjin turuu dandeenya malee silaa yeroo masanitti isiniif gadhiisuu dandeenya ture. Amma ka maal jetta gaati? Maa fuula dhiiteessee teettanu fuula guurtee teettu? Maal hin jaatu? Wanni hin jirtu akka hin jirtu si jama yeruma duraatu waan amma hagaa ilmoon nagaa qabaachuudhaan jee alhamdulillah nagaa qabdi. Wanni guddaan sanii dhiiras dhalaa inshallah gaafa dhalatte boodatti. Wanti guddaan fayyaadha yaa viidiyoo amma akkuma gubbaarratti agartan kana doktarri sirriitti ilaalee waan hundaayyuu ilaalee wanti hunduu bareeda jira sirrii jira maali jedheetiin himee wantoota silaa barbaachisan akkasuma immoo dawaalee jira vaayitaaminii maali kanneen hundaayyuu ajajee jira doktarri. Garuu haalli ilmoon itti jirtu bareedaa jedhee akkasuma bishaan jira kalaalamu maali jira wanti kanneen hundaayyuu bareeda jedheetiin himee fi ganaaf walumaa galatti fayyaa guutuu qabdi jenna jechuudha ammaaf. Yaa kaan laala rabbiin nagaa haa godhu maal jettaase? Egaa wanti dureettii akkuma ati jette wanni hundi tamam. Quiz? Kullu haga tamam. Okay. Kanuma hundi keessanuu kan baga gammadinaan jettan galatooma kan yeroo duraatis carraa bareeda naaf hawwitan abdii dhiira ta'u waan takkayyuu shakiin kan naan jettan hunda keessanuu hedduu takka isin galateeffadha. Akkasuma kan dubra jettan ammoo dubra yeroo itti amatti eegaa. Dubara shantama qabsiifte sun kasaarte. Dubra yeroo itti amatti eegaa. Yeroo itti amatti yoo hin turra. Yeroo itti aanu? Inshaallah baada 5 sana. Waggaa 5 booda? Inshaallah. Waggaa 5 booda itti hirti intala jechuudha. Waggaa haa ta'u. Kanaafuu ni jarjarre dafne. Anna gaa kunu kanaafuu intala waggaa 5 booda eegaa jettee jirti gaafa kun guddate jechuudha akkasii. Inshaallah hundaaf. Gaafa kun dardara ta'e hin jee. Ayyee. Dhageettee jirtu hundaafuu rabbiin umrii nuuf haa kennu fayyaa wajjin waan hundaayyuu ni dhaqqabda. طيب انت بتاخدي الفيتامينز الحديد بتاعتك ولا لا؟ صورة قافتة يومي صح؟ دي راس البيبي يا حبيبي راس البيبي تحت هنا الحمد لله دي المية اللي حوالين البيبي كويسة الحمد لله وده قلب البيبي الهارت بيبي is completely fine احنا فاضل لنا اسبوعين فاضل لنا يعني انت خلاص انت في 7 دلوقتي بقالك 10 يوم فاضل لك 20 يوم وتخلصي 7 خلاص اوكي ما شفتهاش يعني هو بسبب انه ده راس البيبي اللي هي اللي هنا فمش باين ممكن فيها صورة؟ الموضوع بيبقى صعب فعلا. صورة؟ ممكن ياخد صورة للأسف حاليا مفيش ورق يعني هو كويس. طيب هو كويس جدا طيب بصي يا حنان احنا ممكن نعمل 3 دي الترا ساوند اكتب لك على 3 دي وتعمليه بس هو البيبي كويس اتفقنا ان هو ايرا هو قوي 100% وقوي برضه عادي
Bareeda. Ammaaf kaa wanti isinitti himuuf dhufne kanuma isinis akkasuma numa wajjin gammadanii jirtan jedhee abdii qabna. Akkasuma namoonni haaraa taatan YouTube keenyaaf subscribe kan godhin jirtan subscribe godhaati. Namoonni viidiyoo keenya daawwatan hundi keessanuu like tuqaa likein keessan hamileedhaan nuuf hundi yeroo hundaayyuu like tuqaa like gootan malee bira hin bayinaa. Akkasuma yaada qabdan comment jalatti nuuf barreessaa videos isinitti hin dheeressinu wanti biraa kan haasa'u itoo jiraate itti dabali. Egaa akkuma ati jettee bakka maal sagaleen kee maal du'e? Mabruuk jaa. Atis mabruuk ma atis immoo feetaa bara. Wanti jeen intala fedhaa jettee malee garuu baay'ee abshir. Fadhaan jee malee. Dhiironni yoo ta'e rakkoon qabu jeetiin jira yeroo biraati. Yaa. Booda gisee dhufe viidiyoo kana ilaalee rakkoo irra fida waan ta'eef jecha. Akkamitti anan fedhin jedhee gaafa guddate. Akkamitti dhiira intala fedha jettaa osoo hin jirru jettee. Akkuma inni hangafa dhiira fedhetti anis hangafa dhalaan fedhee ture. Bakka dhala dhiiras ta'ee dhala aslan ka dhala haadha jaalatu dhiira. Yaa. Haadha jaalatu dhiira. Haadha jaalatu dhiira sun jamma. Kanaafuu na jaalate jettee yaadda jechuudha amma anarra si jaalate akkasii jaadda. So waan wajjumaan arguuf deemnu sani. Waa wajjin agarru sun tahin tafaturo ijoolleen barmaal ni beektaa dhiirti haadha jaalatti. Laalime ijoollee xixiqqishoo. Dhalaan ammoo abbaa jaalatti irra jechuudha. Dhalaan amma yoo dhufte illee anarra isaarra feeti ni beektaa. Hundi tokkoo miti garuu. Hundi tokkoo miti ijoolleen akkas irra hedduun. Garaa isii nutti agarsiisi ka jettan namoota itti agarsiisme garaa kee. Garaa magee nutti agarsiisi kanaan jee nama hedduudha. Haga gaba gartanii. Garaan guddaadha ammaanuu guddatee jira gaafa guyyaan ga'e ammoo hangam akka ga'uusan wajjumaan laalla. Akkasii. Egaa kan galatoomaa isin galateeffannaa viidiyoo keenya asirratti yoo dhaabne bareeda ta'a gaafii qabaatan koomantii jalatti yaada keessan nuuf barreessaa. Yaadni keessan yeroo hundaayyuu koomantii jalatti yoo kan nuuf keettan ta'e waan silaa dandeenyu waan gaafii asatama deebisuu danda'amu tokko yoo ta'e isiniif deebisa jechuudha. Kaawwan garuu koomantiin hedduu waan ta'eef deebisuudhaaf namatti ulfaata. Kanaaf isinirraa laayik godheetumaan usa jechuudha yeroo hin jiru waan ta'eef asumarratti dhaabna. Nagaa nuuf ta'a baay'ee isin jaalanna yeroo itti aanutti walitti deebina. Bye bye. Akkasuma immoo namoonni hedduun ji'a torba gaafa ga'e ilmoon dhalachuu dandeetti eegi kan naan jettan jirtanii. Ni jirtee sunillee. Akkas jedhanii namoonni hedduun koomantis naan jettan jirtan gaafa ji'a torba ta'e akkasuma immoo warri asitti na argu ji'a torba yoo ga'e bar dhalachuu dandeetti ilmoonii kanaafuu of qopheessi kanaan jedhan hedduu jira. Sanis rabbuma beekaa wajjumaan jirra inshaallah. Nagaa naaf ta'a ammaaf asumarratti dhaabaa yeroo itti aanutti walitti deebina. Bye. Egaa akkuma argitan hundi keessumaa immoo namoonni haaraa taatan subscribe godha. Namni ilaalaa jirtan like osoo hin godhin hin bayina abadan hin bayina like osoo hin godhin. Wanta kana booda jiru hundaayyuu isiniin keenya hangasiif garuu warri waan gaarii nuuf hawwitan hundi keessanuu galatooma hedduu takka isin jaalanna. Mageen kaa kunoo ka ofii dhiistee kiyya hunda dhuguu jalqabdee kan ajajanni garaagaraa isin garuu hundaa waliin waan argite hunda fidi jechuu malee waan biraan beektu kunoo laala akkuma argitan kana amma ka ofiitti dabartee jirti. Egaa subscribe gochuun irraanfatinaa hundi keessanuu like tuqaa nagaa naaf ta'a bye bye hedduu isin jaaladha.